obboleewwan koo warraana waliin gadameessa tokko keessaa dhalatanis firoottan koos akkasuma ijoolleen ijoollee isaaniis sagalee koo sagalee ilma isaanii dhaggeeffachuuf fedhii qaban alagaa waliin na balaaleffatu gurra isaanii irratti qaban raadiyoo isaanii cufatu. Alagaa afaan ilkaan isaanii natti qaranii nyaapha afaan na balaaleffatu. Maalin godhee firaa nama foonii ta'e namni dogoggorree jira. Yoon tarii seenaa dalaguuf jedhee seenaa balleesse, yoon akka haasa'uuf jedhee dhugaa dabse dharammoo leellise maaliif nan gorfattan? Harmeenis abbeenis maaliif natti hin eeggammattan? Ani anummaan kiyya dalagaan ibsituun eenyummaa koo siidaa ta'e fagootti kan mul'atudha malee miti arraba qofaan. Firii namummaa sirrii warra qaban durumaa eenyummaa isaanii warra hin beeku ganama qoradhee isaan madaaleen bakka isaaniif ta'uu qabus xiinxaleen tokkoon tokkoo isaanii hojiittan bobbaase uumaa koo kadhadheen eebbaan gara hojiitti isaan gaggeesse. Karoorri koo jalqabaa gaafa naa milkaa'e leen galatoomi uumaa koo jedheen uumaa koo galateesse. Ittuma fufee wixinee koo lammaffaattan karoorse. Nan milkaa'e, nan fiige, nan gulufe kaayyoo fi kiyyoo inni qopheesse marasaa gargaarsa uumaa kootiin kutee keessa dhufe. Ani gaafan akka kanatti dhaadadhee bokkisu isa uumaa isaa abdatuu fi kadhatu waan an ta'eef homti tokko illee narraan fokkisu. Galtoota balleessuun, hattoota balballeessuun, akkuma leellisuun, ibsituu eenyummaa kooti, madaala namummaa kooti. Maaliif hidha beektu? Gargaaraa fi gaggeessaan kiyya yeroo maraa waaqa waaqota uumaa kooti. Garuu kan diinota adda diinaa na balaaleffatu na hadheessu jallina koo nakkaanii biyya biratti na hadheessu eenyummaa koo sukkaneessu. Kan ijoollee harmee koo na dhibe malee kan diinotaallee dhibee kanan ishee barbadeessa. Diina fagoos dhiyoos taanaan nan ishee balleessa jedheen hawaasa kootti takkaa dhaadachaa takkaa immoo quuqqaa koo takkaa immoo dalagaawwan hojii koo waggoota muraasa gidduutti hojjedhe akkas jedheen isaan yaadachiise. Umarratti ka'ee uummanni koo waltajjiirra jiru martuu ija keessa hawwiinna ilaaluu qabe. Garaan sanaaf qulqullaa'aa jira natti fakkaata nan gammade. Dhaamsa tokko itti dhaammachuufan dirqame. Gara taa'umsa kootti deebi'ee kabajamtoota hordoftoota amantaa kiristaanaa akkasuma amantaa garaa garaa warreen hordoftan hundumaa har'a ayyaana kana sababeeffachuun dhaamsa tokko isinitti dhaammadha. Adaraa keessan dhaamsa koo xumuraa kana qalbiin na dhaggeeffadhaa. Koottaamee waliin qulqulloofnee waliin imalla. Biyya kanatti jijjiirama guddaa finnee galmee goototaa irratti galmoofna godoo isaaniitti galla. Gaafan jedhu wanta fuula uummata koo irraa argee baay'ee na gammachiisa. Hundumtuu bakka jiruu ka'ee iyyee fooricee fuula gammadaadhaan harkasaa shaap godhee na gammachiisa. Ani immoo
baay'een gammade. Maaliif ree abjuu koo mul'atatti naa geeddarame kaa. Jawaar ati na milkeessi baroota koo kana booda amantii ibsatti na gaggeessi. Akkuma irraa kana immoo garaa koo garaa uummata koo tokko taasisi. Abjuu fi mul'ata koos naaf goomsi. Aku gomantu inaaf tummoo gidduu koo gidduu uummata kootiin baasi. Jedheen laphee koo qulqulluu waaqa koo kadhadheen isatti hin gammadee san galateeffadhe. Gammachuun daqiiqaa muraasa gidduutti argadhe sun gammachuu waggaa 10 meeqanatti ta'e waggaa 100 meeqanatti ta'e. Egaa uummanni koos ayyaana kabajuuf waayyaa'ee faasaatti hin dheeressu jedheen waltajjii koo booda buufan murteesse. Inni immoo hubachiisa ture. Ilaa saba koo maqaa koo fi maqaa biyya kootiin waan tokko isin hubachiisuun jaalladha. Kan barruunsaa bal'aa bakka marallee ga'uu danda'u Waaqayyo mooticha malee nama akka koof hin ta'u. Kanaafuu isa toluttis isa baduttis isa jabuttis isa duuttis ana qofaan komatina. Hojjettoota koo warreen isin cunqursan natti maatii tokko tokko ishee wajjumaan qulqulleessina. Galatooma.